Hurrii samii haguugee jiru qaxxaamuree kan darbee gamoo baay'ee guddaa fi dheeraa ta'e. Walirra kaawwameellee gamoon hanga isaa gahuu hin dandeenye naannoo isaa jiraachuu dhisuun yoo nama naasise waan nama ajaa'ibsiisu miti. Yeroo ilaalan akkuma piraamiidii Ijipt roog sadeedhaan kan hojjetame yoo ta'u, garuu piraamiidii Ijiptiidhaan dachaa 2.5 gamoo caaludha. Gamoon kun meetira 10,083 kan dheeratudha. Wanti kun maal saatu nama ajaa'ibsiisa ree yoo jettan, gamoon kun kutaawwan ciisichaa 3,000 ol, bakkeewwan taphoonni adda addaa itti taphataman, manneen dhugaatii adda addaa of keessatti qabaachuun kan ijaaramedha. Haa ta'u malee hoteela haala akkasiin hojjetame kana maaltu akka inni mata duree dubbii ta'u isa taasise? Gamoon kun akka mata duree dubbii ta'u kan isa taasise dheerina isaa yookaan kutaawwan ciisichaa 3,000 ol qabaachuu isaa miti. Hoteelli guddichi kun ijaaramee erga xumuramee booda waggoota 30 darbaniif keessummaa tokkollee keessummeessee hin beeku. Hoteelli kun eessatti argama? Iccitiin hoteela kanaa keessummaan kamiyyuu dhufee beekuu dhiisuu hoo maalinni? Har'a qophii ajaa'ibaa kana sagantaa dhamdhama gurraa keenyaan kan isin daawwachiifnu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaamtuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Gamoon guddichi amma isin daawwachiisaa jiru kun ijaarsi isaa akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1987 kan eegalame yeroo ta'u, ijaarsi gamoo kanaa akkuma xumurameen osoo hojii eegaleera ta'e, silaa yoona gamoowwan Duubaayii fi Chaayinaa dhedheeroo waliin dorgomee gamoo dheeraa addunyaa keenyaa yoo ta'u baatellee tarree gamoowwan dhedheeroo addunyaa keenya keessa seenuun maqaan isaa dhahama ture. Kun milkaa'uu fi baatullee garuu asis achis jedhee galmee dinqisiisoo addunyaa irratti garuu galmaa'uu danda'eera. Maarree kana hundaa erga dhageessanii bakki gamoon kun itti argamu eessa ta'uu danda'a akka jettan shakki tokkollee hin qabu. Ameerikaa, Chaayinaa, magaalota irraanfataman keessaa tokko yookiin magaalota Awurooppaa keessaa bakka ta'etti argama akka jettan shakki hin qabu. Haa ta'u malee garuu shakkiin keessan kun dogongoradha. Sababiin isaas gamoon guddichii fi dheeraa ta'e akkasumas waggoota 30 darbaniif keessummaa tokkollee keessummeessee hin beekne kun kan argamu addunyaa maraaf bakka of cuftee jirtu, biyya ajaa'ibsiiftuu fi sodaachiftuu taate, biyya Kim Jong-un jala jirtu Kooriyaa Kaabaatti. Kooriyaan Kaabaa warreen adeemsa sooshaalistii adeemsisan jechuunis maatii Kimiin durfamaa biyya turte ta'uun ishee ifaadha. Akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1948 kaasee dhaloonni Kim 3 biyyattii raasuun bulchaniiru. Seerri biyyi kun fayyadamtu lakkoobsi daawwattootaa akka hir'atanis taasiseera. Waggaa waggaadhaanis namoota 1,000 caalaa kan Kooriyaa Kaabaa daawwatuun jiru. Kanaaf kan isaan haala addaatiin hoteela kana ijaaruu murteessan. Hoteelli ijaaramuuf kaayyeeffatamee ture hoteela Ruugaang jedhamu ture. Hoteelli ijaarame kun hoteela haala ammayyawaadhaan ijaaramedha. Maaliif haga yoonaa cufamee turere jechuun keessan waan hin oolledha. Teknooloojiin akka har'aa yeroo hin babal'atinitti waggoota 30 dura haala adda ta'een gamoo kana ijaaruuf bulchiinsonni magaalaa yeroo sanaa qophaa'an. Ijaarsi gamoo kanaa eegalee waggaa lammaffaatti guyyaa barattootaa fi dargaggoota addunyaa yeroo 13ffaaf kabajamu sababeeffachuun guyyaa murtaa'e irratti hoteelichis haala addaan eebbifamee hojii akka eegalu murteeffamee ture. Garuu yeroo eegametti ijaaramee xumuramuu dhabuun hoteela kanaa qormaata guddaa hoteela kanaa ture. Tokkummaa Sooviyetiin gamoon deeggarsi maallaqaa taasifamaa fi ture kun hojjettoonni gamichaa lakki rakkoon qabu guyyoonni achaa siqu jechuun gamoon kun bara 1992tti ni xumurama jechuun dubbatanii ture. Ammas garuu guddina gamoo kanaan kan ka'e meeshaaleen ijaarsaa barbaadaman dhibuu fi hanqina maallaqaan gamoon kun osoo hin xumuramin bakkuma jirutti dhaabbatee ture. Waggoota 20 oliifis akkuma jalqabametti taa'aa ture. Gamoon giddugala magaalaa Pyongyangitti eegalame kun yookiin hin hojjetamne yookiin immoo hin hafne. Jiraattonni magaalittis yeroo karaa sana darban hidhii xuuxuun alaa humaa gochuu hin dandeenye ture. Bara 2008tti garuu wanti haaraan tokko dhaga'ameera. Innis kaampaaniin Telekoomii tokko gamoo kana xumursiisuu akka fedhuu fi bakka gamoo kana xumurummoo gamoo dheeraa kana akka taawuriitti fayyadamuu akka barbaadu gaaffii dhiyeesse. Waliigalteerras gahameera. Kanaafis ijaarsi gamoo kanaa bara 2012tti akka xumuramu murtaa'uun ijaarsi isaas ariifachuu eegale. Jijjiiramni ala gamoo kanaarratti argamus akka xumuramaa jiru kan mul'isu ture. Haalaan miidhaguun ala gamoo kanaa gamoon kun akka xumuramaa jiru yoo fakkeessellee gaazexeessitoonni bakka kana deemuun ijaan argan garuu keessisaa kan baay'ee nama gaddisiisu akka ta'ee fi akka hin tuqamne viidiyoowwan dhoksaadhaan fudhataniin ibsu yaalaniiru. Yeroon dhaabbatee nama eegu mitiire
Maarree ammas gamoon kun yeroo karoorfameefiitti xumuramuu hin dandeenye. Alli gamoo kanaa garuu ifaawwan mimmiidhagoodhaan kan miidhage ture. Qaamoleen gamoo kana xumuruun itti ulfaate kun dhumarratti nu gahee jechuun murteessanii bara 2013tti ni xumurama jechuunis irra deebi'uun hawaasaaf abdii kennan. Gartokkoon eebbifamee guutummaan guututti garuu osoo hin xumuramin hafe. Hubadhaa, hoteelli guddaan kun garuu keessa isaatti iccitii guddaa tokko qaba ture. Hoteela kana keessa bakka murtaa'e qofaa malee bakka biraa namni kamiyyuu argee hin beeku. Jiraattonni magaalittis abdii kutachuun uumamuudhuma gamoo kanaa yeroo irraanfachaa jiranitti garuu irra deebi'iin akka haaraatti ijaarsa koo eegaleera jechuun bara 2017tti hawaasaaf ifa godhe. Bakkichi hojjettoota ijaarsichaan guutamuun haala ho'aadhaanis ijaarsichi itti fufuu eegale. Kana booda garuu gamoo kanarratti wanti hin eegamne raawwachuu eegale. Innis qarqara gamoo kanarratti ifaan diimaan ifuu eegale. Yeroo boodas karaadhuma ala gamoo kanaa odeeffannoowwan haalli biyyattiin irra jirtu ibsan mul'achuu eegalan. Qarqara gamoo kanarratti immoo alaabaan Kooriyaa Kibbaa haala gaariin mul'ata ture. Kanarraa kan hafe garuu balballi gamoo kanaa banamee hin beeku. Hawaasni banamuu hoteela kanaa hawwiidhaan eegaa turanis shakkuu eegalan. Gamoon guddaa fi bu'aa ba'iiwwan ijaarsaa hedduu darbes odeeffannoowwan yeroo yerootti bahaniin bakka itti wanti iccitiin raawwatamu ta'uun isaa bira gahamaa dhufe. Odeeffannoon bara 2019 bahe akka ibsutti Kooriyaan Kibbaa kun wanta iccitii ta'e bakka kanatti gaggeessiti. Innis meeshaa waraanaa oomishuu ture. Odeeffannoowwan bahan waan hedduu jedhu. Yeroo mootummaan biyyattii waa'ee gamoo kanaa cal jedhetti barreeffamni tokko gamoo kanarratti barreeffamee argame. Kana booddees balballi gamoo kanaa amma ni banama jedhanii hawaasni naannichaa yaadanis eegichi balbalicha akka hin banamne taasisu garuu isa durii caalaa cimee argame. Kanaafidha egaa gamoon kun hoteela dheeraa Kooriyaa jedhamuun waamamuu baatuyyuu gamoo dinqisiisaa addunyaa fi duwwaa ta'e jedhamuun garuu galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'eera. Biyyoonni adda addaa fi hawaasni gamoon kun duwwaa ta'uusaa amananii fudhataniyyuu malee mootummaan biyyattii garuu galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmeessistanis dhiistanis ani dhimma koo itti bahachaan jira jechuun har'as itti fufeera. Gamoon biyyattii guddaa jedhamu kun iccitii biyyattii guddaa jedhamu qabachuun har'as akkuma cufametti jira. Horaa bulaa.